ዛሬ ለአብይ ስልጣን ሰጠ አብይ ደግሞ ለህዝቡ ሰጠ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹመት ሰጡ መንግስት ደግሞ ጨመረ አብይ ደግሞ ፈጣሪን ወክሎ ኢምፐረር ኃይለ ሥላሴ እንዲህ አይነት ኢሉዥን አልነበረው he represents God ተገዶ ነው የጨመረው ወዶ አይደለም ኃይለ ማርያም ጠንካራ መሪ አልነበረም ግን ባለጌና ዱርያ አልነበረም ከዛ የተረፈችውን በብሌሊ የጠፋን ኢኮኖሚ ዳቦ አይደለም ብልጭልጭ ነው የሚሉ አሉ ዳቦ አይደለም ብልጭልጭ ነው የሚሉ አሉ እነሱ ለምን ብልጭልጭ ፍለጋ ጋፊ ዴቪድ ወርከሌሳ ከሳ ካን ፍረታሜዳ አብይ ኃይለ ሥላሴ ጫላ አካዋቃት ትፍ ቤካ ዋቅኒ ዋን ተኮ ራዊ ዮኪን ፉርማታ kennuudhaaf raawwata daballi mindaa kan hojjettootaa fi mootummaan Itoophiyaa dhiheenya kana dabalesi waaqummaa kan ibsuudha jechuudhaan kan inni dubbata. Akkasuma Dr. Abiy Ahmad bara 2018 yeroo wayyaanee irraa gartee aangoo fuudheetiin masaraa seenu kaaznaan qullaa ture jechuudhaan yeroo garagaraatitti waa'ee daballi mindaa kana irratti ni dubbata. Akkasuma gartee hiriira dhiheenya kana ka doktoroonni akkasuma gartee barsiisonni godhaa turan irratti yeroo akkasti gartee gaafatamaatiin ture yeroo gartee rakkoo akkasiisan keessa turanitti maaliif deebisaan kun kennamuu dhabee amman tana kenname kan jedhu irratti illee waaqummaa mul'isuudhaan akkuma ilaalcha fi adeemsa bilchiginnaatitti abiyyi akka waaqaatitti kan inni ilaalamu kuni akeeka fi kaayoo bilchiginnaati jechuudhaan kan inni dubbateedha. Mee viidiyoo kana akka tokko waliin dhageeffan akkasuma kan Adaanach Abeebeetis mana blogdu moobaayila biraayii bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaartan isin jira. Hojjettoonni mootummaa baga gammaddan jenna ka jalqaba irratti yoo as keessa kashiirri biraa duubaan jiraachuu baate taateen amman tana godhamu wanni hundinuu wanni amman tana godhamu ka in gara siyaasaatitti jijjiirama yookiin ammoo gartee siyaasaa fakkeeffamee himamus malaa siyaasatti illee jijjiiramuu danda'a waan duuba jiru hin beeknu tana hayyootaa fiisna hundaafiyyuu baga gammaddan jenna kagaafii yeroo dheeraadha hojjettoonni mootummaa dhugaa dubbachuu fi garaa nama nyaatu waan ati ofii keetii akka nama tokkootitti waanuma feete hojjedhu keessattuu namoonni gartee dhiqashuu hojjetan waan ofii keetii guyyatti argattu jireenya keetiif guyyatti waan baastu maatii keetiif kira manarra nyaata dhugaatii waan hundarratti waan ati baaftuu fi waan hojjetaan mootummaa tokko bakkuma fedhe yaa hojjetu kaabinee bakka saamichaatii fi bakka gartee akka barbaadan nama godhuudha kan gusummaan kennameef osoo hin taane warroota gartee hojjetanii beekumsa isaaniitiif digirii isaanii dippiloomaa isaanii ogummaa isaaniitiin hojjetaa jiran yoo laalte dhugaa rabbi si ajaa'ibsiisa ilmi namaa kun numa jiraata addunyaa kanarratti eega dhufe numa jiraata jechuudhaaf jiraataa jiran malee yoo ati laalte si ajaa'ibsiisa. Tarii waan ati gartee torbaan takkatti yookiin wacii godhattu namootuma gartee gadaana jireenya jiddu galeessaa jiraatan baana beeki waan ati torbaan takkatti yookiin guyyaa takkatti wacii godhattu faana isaan baatitti eeggatanii fudhatanii itti fayyadamu jechuudha. Daballi mindaa kan amma jedhame kunis gahaa ta'e yookiin gartee furmaata isaanii guututti godhe yookiin ammoo gartee akka ogummaa isaaniitti akka dandeettii isaaniitti bakka gahaaf yoo ta'uu baatayyuu haganumayyuu kana jijjiirama hagas yookiin daballi hagasii argamuun yoo shirri biraa duuba jiraachuu baateedha kan inni jechaa jiru baga gammaddan isin jechuu barbaanna. Tole hayyee Jawaar Mohammad gaafiif deebii kaleessa godhe irratti kan inni dubbate waa'ee daballi mindaa fakkeenyaaf kanarratti akka qabsootitti kan inni gartee baatii torbaan amma miidiyaa irratti deebi'e kana kan inni gartee akka qabsootitti fayyadamaatiin ture tokko waa'ee daballi mindaati keessattuu gartee ogeeyyoon fayyaa haga hiriira bahu itti ajjeefamu itti hidhamu itti miidhamu itti biyyarraa ari'amuutti itti gahamee ture barsiisonnis akkasii haga sadarkaa milishaatitti. Aga sadarkaa milishaatitti hojjetan mootummaa hundi gungummii guddaa keessa ture inumayyuu kaa gartee kallattii nuti hin beekne nuti dhufe jedhamuudhaan kan Jawaaruu kallattii hin beekamne dhufe osoo qeerroo gartee gadi baasa jedhameetiin eegamu ogeeyyoota fayyaa gadi baasa jedhameellee hedduu takka gartee kan dubbatamaatiin ture jechuudha. Egaa daballi mindaa kun godhame wanni kun garaagarummaa yeroo gabaabaati baatii takka baatii lama egaa gartee isaan gaafatanii hiriirri bahamee akkasuma gartee muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad waliinis marii taasisanii ogeeyyoonni fayyaas barsiisonnis jechuudha. Gaafa saritti daballi mindaan godhamne amman tan ammoo maaliif godhame kan jedhu irratti akkasuma masaraa gaafa seenu kaaznaan qullaa yeroo garagaraatiis dubbata Dr. Abiy masaraa qullaaf ittiin dhufe waggoota 5 eega dhufne hojjanne kana ammoo liqii biyyattii irratti kan mootummaan duraa fuudhe kafallee akkasiin gartee liqii biyyattii irraa haga tokko idaa irraa hir'isneeti jirra kanatu haga tokko ammas fuula duratti tarkaanfachuudhaa fi waa hedduu kan hojjechuu dandeenyu nusa kaalee ammatti biyyattiin yeroo mindaa gaafatan yeroo gartee irraa fudhatan osoo hin ta'in yeroo kennaniitiin jajjabeessanii fuula dura tarkaanfachiisan jechuudha yeroo garagara dubbataa paarlaamaa irratti illee dubbatee ture jechuudha. Kanarratti hunda irratti gaafatamee ture jechuudha Jawaar. Mee viidiyoo Jawaar kana waliin dhageeffachaatiin waan inni jedhamu waan atu isinii hiika saniyyuu raashinaal jechuudhaan kan inni itti ibsa jechuudha Abiyyiin. መንግስት ባዶ ካዝና ነው የተረከበው ባዶ ሀገር ነው የተረከበው ያንን ባዶ ካዝና የተረከበ ሀገር ነው ወደዚህ ያመጣው ልማቱንም ብልጽግናውንም እንግዲህ ብልጽግናው ይመስለኛል እነሱ ብልጽግና የሚሉት በአጠቃላይ እንሰደላቸውና በዛ መንገድ ያንን ወደዚህ ደረጃ ያመጣ ነው ደሞዝ ጭማሪ የምንጠየቅበት ጊዜ አይደለም ላው ላይ ያለንበት ሁኔታ
ባዶ ሀገር ነበር የተረከብነው ባዶ ካዝና ነበር የተረከብነው ለዛም የውጪ ምንዛሪ ወደ 9 ቢሊዮን ዶላርስ የውጪ ምንዛሪ ነበረብን ያን ዕዳ መክፈል ነበረብን እውነትስ 2018 ላይ የነበረው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ምንድነው ይመስላል የሚለውን ባዶ ካዝና ብቻ ነው የተረከብኩት 59% የኢትዮጵያ አጠቃላይ ሀብት ዕዳ ነበር ባለፉት 5 ዓመታት 9.9 ቢሊዮን ዶላር የቀደመው መንግስት የተበደረውን ብድር ከፍተናል ያን ባናደርግ እኮ በጣም ብዙ ስራ እንሰራበት ነበር ምንድነው ያንተ እይታ እዚህ ላይ ሎክ ከመለስ ሞት በኋላ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያሽቆለቆለ ነበር ምንም የሚያካክድ አይደለም አብይ እኮ የኢትዮጵያን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ቀውስ ምክንያት ሆነ አይደለም አባባሰ ነው ይላል እውነት ነው እና አብይ የተረከቡት መለስ ትቶት ሄደውን ኢኮኖሚ አይደለም በመለስና በአብይ መካከል ሲሪየስ የሆነ የኢኮኖሚ ሚስማኔጅመንት ነበር ይሄ አንድ ፋክት ነው ካዝናው ባዶ ነበር ውሸት ነው ገንዘብ ተዘርፎ ነበር አዎ ተሰርቆ ነበር አዎ ግን ለውጡ አብዮታዊ እንዳይሆንና ከውስጥ በሚመጡ አመራሮች እንዲቀጥሉ ያደረግንበት አንዱ ምክንያት እንዲህ አይነት የሀገር ዘረፋ እንዳይፈጸም የሀገሪቷን የተቋማዊ የኢኮኖሚ ተቋማት ከልክ በላይ ሊያዛንፍ የሚችል ዘረፋ አልነበረም የተካሄደው ኦኬ ሌትስ ሴይ 9.9 ቢሊዮን ብድር ከፈልኩ ነው ያለው ስንት ያህል ገንዘብ ነው በጦርነት ያጠፋው አብይ 60 ቢሊዮን ዶላር ነው ትግራይ ላይ በትግራይ በተደረገው ጦርነት ብቻ 30 ቢሊዮን የከሰርነው አማራ ኦሮሚያና ሌላው ስንጨምረው ይሄ ማለት የወደመው መሳሪያ የወደመው መሰረተ ልማት ያ ኦፖርቹኒቲ ኮስቱ ያጣነው ኢንቨስትመንት ተደምሮ 60 ቢሊዮን በትንሹ እስከ 100 ቢሊዮን ሊደርስ የሚችል ነው አብይ የሮ ገርገራቲት ካዝና ቁለቲን ዱፌ የሮ መሳሪያ ሲኖ በረኩ መላባፊ ቁረሰደ ጀቹ የሮ ገርቴ ወያኔን አንጎ ወዲፍቴን አንጎቲ ዱፍ አከስወት ዩ ወጋ ገሻናን ደብረካና ሊቂ ቢየቲ ረጅሩ ቢሊዮን ሰጋልቱ ቃሰጋል ኩን ዋን ጉዶ ሆጀቱ ደንዳ ቱሪ አመት ቢየቲ የሮ ገርቴ ደበሊ ምን ዳጋ ፈታኒ ሚቲ ጀራ አዲስ ከና አከሚን ኢላልታል ዱጋን አራፈ በር ቱሪ ዶክተር አብይ ፊ መለስ እንጀዱ አብይ አከ ገርቴ መለስ ዲሴቲ ኢኮኖሚ የሮ ገርቴ ደደፊዳን ጉደታቲን ቱሪ የሮ ገርቴ መለሰን ቢየቲ አካ መለስ ዲሴቲ አብይ ትሩፌ ሚቲ ካንጀራማ ጅሩለን አብይ አረኮ ኢኮኖሚ ኢሳቱ ኡሜ ሚቲ itti hammeesseedha itti jabeesseedha raafama ekonomii ka jiru san abiyyi illee itti hammeesseedha kan jedhamu malee abiyyi tu'ume miti raafamni ekonomii haa jiraatu malee garuu kaazna qullatti dhufeen ammoo soba kaazna qullaatitti dhufeen kijibaadha yeroo saniyyuu nuti gartee yeroo qabsoo yeroo protestii saniyyuu akka gartee achuma keessaa warri gaafa duraa biyya bulchaatiin turan biyya osoo hin diigamne akka itti fufamu isaan keessaa jechuun obbodiyoon warri bilisiginnaa kun akka itti fufu wanni barbaadameef iyyuu yeroo san protestiin itti fufee gartee guutumatti yaadi diigamee mootummaan haaraan ijaaramu wanti akka hin godhanneef iyyuu akka gaafa wayyaanee yeroo dargii balleessitu biyyattiin gartee guututti haaratti lafaa kaatee ijaaramtee akkasitti akka gartee saamichaa fi hanni akka hin geggeeffamneefidha kanaafuu kaaznaa qullatti dhufe jechi jedhu sobaadha kabira waggoota shanan dabran kana gartee hojjenne biiliyoona 9.9 idaa biyyattii irraa kafalleeti jirra sanidha gartee waa hodhi hojjechuudhaaf ka gartee daangesse kan abiyyi jedhu irratti biiliyoona 9.9 idaa kafaluudha moo qabeenya biyyattiidha kan balleesse biiliyoona 6 wal waraansa Tigray qofatti biiliyoona 30 kan naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti biiliyoona 30 akkasuma immoo biiliyoona 30 irraa hafte immoo biliqiliqii kiroodariitti asirratti mee Adaanach illee kan isiin dhiheenya kana epa projecti biliqiliqii tokko irratti kan isiin dubbattee jirame sanis hin dhageeffanna kanaadha ekonomii biyyattii kan nyaate biiliyoona 90 haga biiliyoona 100tti kan tilmaamamu wal waraansaa fi akkasuma biliqiliqii kiroodarii irratti kan dhume namoo biiliyoona 9 liqii kafalameedha biiliyoona 9 liqii kafalameera biiliyoona 90 biiliyoona 100tti tilmaamamu kan waraanni nyaateedha ekonomii biyyattiidha gartee kan nyaate jechuudhaan asirratti Jowaar kan inni ibsa jechuudha 9 ቢሊዮን መክፈሉ ነው ያዳከመው ወይ 60 ቢሊዮን ጦርነት ማውደም ከዛ ወዲህ ወደ 30 ቢሊዮን ደግሞ በዚህ በልጅ ጨበራ ጩርጩራ ማፍሰስ ዲም ላይት ሰው እየተራበ ሀገር እየፈረሰ የሺሻ ቤት የሚመስል ዲም ላይት መስራቱ ነው ያዳከመው ያስ ህወሓትና አገዛዙ የራሳቸው ድክመት ነበራቸው ለዛ ነው ከስልጣን የወደቁት እኮ ከና አብይ ጋር ሲነጻጸር ግን እነዛ የዚህን ሀል ሚስማኔጅ አላረጉም እውነቱን ለመናገር ኃይለ ማርያም ጠንካራ መሪ አልነበረም ግን ባለጌና ዱርዬ አልነበረም በሀገር የሚጫወሰው አልነበረም he was a responsible moral man ሁሉ እኮ ዲል እያደረግን ያለ ነው ግንዛቤም የሌለው ዕውቀትም የሌለው ስነ ልቦና የሌለው ሀገር ምን እንደሆነ ማይረዳ ሀገርን እንደ ሸምሱ ሱቅ በደረቴ ሊጫወትባት የሚፈልግ በጦርነት የተዳከመን ኢኮኖሚ ከዛ የተረፈችውን በብሌል የጠፋን ኢኮኖሚ
ስትራክቸራል አድጀስትመንት ብሎ ሄዶ ከ1980ዎቹ ወዲህ በዓለም ላይ የተጠላን ስምምነት ከአይኤምኤፍ ጋር ገባ። ኢኮኖሚው ኮላፕስ አደረገ። ጀነራሎን ወያኔ ቹላ ሳሚቺ ቱሬ ጅራ ፕሮጀክቲidhaan gurguddaa gartee mallas eegale kan karatti dhaabbatee gara gartee saamichaatiitti kan jijjiirame jira. Hayilamaariyaam bulchiinsa dadhabaa ture garuu hattuu baalagee hin turre waan Johaar jedhedha. Garuu hattuu fi baalagee hin turre nama gartee jechuun nama sirna nama yaadaati ture. Jarri ammaa kun hubannoolee dandeettiillee beekumsallee hin qaban. Akkuma gartee waanummaan biyya ta'eeyyuu hin beekan. Biyya jechuun akka tapha yookiin qoosaa gartee warra suuq badarateedhaatitti warri suuq badarate mul'acii fi sooftii fi maastikaa gurguru darateedhaatti qabatanii hagas caala gartee kabaja qabuuf waan gurguran san warri kun biyya hagas takka kabajaa hin kennanii fi warra rakkoo kanaatiin rakkoo keessa seene rakkoo ekonomiitiin wayyaanee waan isii kuffise dhugaa rakkoo ekonomiitii qabsoo nuti irratti gooneesi akkasuma saamichisiin eega mallas kutee booda saamichi jiranaroonni godhanisi rakkoo ekonomiitiin warri sun aarsaa akkasii isaan kafalchiisee aangoo irraa bu'an warri kun ammoo ittiin taphatee warri bilisiginaa chusaate warri bilisiginaa kun ammoo ittiin taphatee ittiin qoose waa hima ma'naa jaalala biyyaa yookiin ammoo biyyummaa waan jedhameyyuu hin beekne biyya gartee kufaa diigamaa jirtu irratti isaan qabeenya gartee lolarraa hafe bilicicii waa'ee kiroodarii fi gartee waa'ee gartee bashannanaa roozartiititti fixanidha. Waa'ee bilicicii kanarratti mee jidduumaan Adaanach Abeebee dhiyeenya kana deebisaa warra bilicicii jedhuuf kan isiin kennitedha. Eebba ፕሮጀክት ተቆራጥ kan isiin dubbatte. አይ ዳቦ አይደለም ብልጭልጭ ነው የሚሉ አሉ። እነሱ ለምን ብልጭልጭ ፍለጋ ከሀገር እንደተሰደዱ ባይገባንም እንኳን የሀገራችን ሲሆን ለምን እንደሚረክስባቸው ባይገባንም ለኛ ግን የቱሪስት መስህብ ነው። የውጪ ምንዛሬ ማምጫ ነው። እንደገና ደግሞ እኛም ደስ ብሎን መኖር እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ይሄንን የሚያምር የህፃናት መጫወቻ እንመለከታለን። አጠቃላይ እዚህ ፒያሳ አካባቢ ብቻ የተሰራው የህፃናት መጫወቻ ዳቦ ሚቲ ብልጭልጭ ነው እንጀራማ ጀቹራን ዱባቴ ካዳነቺ ዳቦ ሚቲ ብልጭልጭ እንጀራ ጋሩ ሚቲ ምንዛሬ አላ ሚቲ ጋሩ ሻረፋራ ዶላራ ቱሪስቶታፍ galii guddaa gartee kan irraa argamsiisaa jirudha. Warri gartee ammoo gartee isa kana daabboo miti bilicilici jedhamu jedhan bilicilici kana barbaada gara biyya alaa kan deeman jechuudhaan kan isiin dubbatte. Namni biyya alaa deemu maybe kaawwan kana Johaar Mafaadhaaf keessattuu bilicilici jechuudhaan kan gartee maqaa kana moggaaseef Johaar Mafaadhaaf kan isiin dubbatte. Boodarra ammoo bilicilici barbaada biyya alaa kan deeman jette. Namni bilicilici barbaada biyya alaa deema yoo isaa ta'u diiyaaspooraa ammaan kamiyyuu jechuudha. Adaanach jecha kan kasa osoo itti yaariin dubbatte na fakkaata. Bilicicii barbaada biyya alaa deeman biliciciin biyya alaa jira. Durii gaafa hin dammaqamin takka biyya alaa yeroo jedhamu biyya alaa kana akka bashannanaatitti bakka bilicicii bakka bashannanaa bakka gammachuu bakka addaa waan akkasiititti yaadama biyya alaa yoo jedhame Ameerikaas haa ta'u bakka biraallee jechuudha. Namni biyya alaa deemu kuni kuulii dalaguyyuu biyya alaatitti baraa abbaa barbaade haa ta'u. Digirii qabatee digirii baadhatee beekumsa adda addaa qabatee kuulii dalaguun biyya namaa jira. Bakki namni itti dalagaadhaan itti wal qixxaawoo jiraatee biyya alaati. Biyya Arabaas haa ta'u biyya Faranjoota biyya gartee lixaa kanallee haa ta'u jechuudha. Garuu Adaanach asirratti daabboo barbaada namni ka deemu. Dhugaa dubbachuuf namni biyya alaa ka deemu beekees haa ta'u beekee dhabuullee amma ijoolleen teena takka takka gartee kan karaa Liibiyaa kana fa'aan deeman amma deemu malee waan achi jiru san hin beekan ta'a akkas jedhee fudhaa. Eega dhaqe ammoo dirqama isaati kuulitti seena jechuudha. Biliciliciin bashannanni shaashaayin kan inni mijatu kan inni tolu biyya ofiitti dhugaa dubbachuuf qabeenya dhabaa taate malee jechuudha. Biyya alaa ka deemuuf namni daabboof jechuudha. Diiyaasporaan biyya alaa deemu daabboof deema malee biliciliidhaaf hin deemu. Deebisaa Joharii kennuudhaaf yoo jetteyyuu ammoo biyya alaa biliciliidhaaf miti namni kan deemu jechuudha. Biliciliiciin bakki namni dalagaa malee boonu bakki namni gartee kiisha malee boonu bakki namni dalagaa itti tuffatu bakki namni biliciliitti amanu bakki namni uffatatti amanu bakki namni gartee bakka akkanaa kanan jira jedhee suuraa ka'utti ammayyuu bar Itoophiyaa gartee biyya beelawaa namni keessatti rakkataa gidirfamaa jiru keessatti meeqatu fakkeenyaaf hatta kanummaan biyya alaa jirulleen kan biyya keessa jirulleen kiloomeetira takka kan guunne hooyi bilicilici magaalaa keessatti suuraa ka'ee biyyi jijjiiramte akkasiin jedhu kiroodarii san baanaa beek kiroodarii san maqaa biyyaati waama jechuudha biyyi akkam jirti baala gizee jettee na waamti ormi jedhee artistii yoo san geetamuun jechuudha. Ummanni akkuma duraanitti jiramee gadi bu'ii ilaalii gara baadiyaa jedhee dubbatee ture sirbisaa san keessatti jechuudha. Aartiidhaan yeroo ibsu jechuun biyya alaatii miti kan argamu dhugaa dubbachuuf amman tana biyya keenyattuu bilicilici keessa jira malee namni biyya alaa kan deemu bilicilicidhaaf osoo hin taane dalagata kuulii
waan biyya ofiititti namni takka gajjedhee hojii humna hin hojjanne biyya namaatitti hojjeta daabboo barbaadaadha daabboodha kan inni deemu. Innaa kanaafuu Adaanech waa'ee biqiltuu irratti deebisaa kennuudhaaf jecha kana kan isin fayyadamte garuu wanticha immoo akkasii miti isin jechuu barbaadeeti. Tole hayyeme inni biraa bakka irratti irraashinaal jechuudhaan Dr. Abiyyiin raashinaal jechuudhaan kan inni ibsedha. Raashinaal jechuun kun mootii addaati mee raashinaal jechuun maal inni kan jedhu alatti isin hiikaa jalqabame haa dubbatu. እነዚህም ጉዳዮች አሁን መንግስት ተወያይቶ ነው ወይ ያደረገ ያለው? እዚህ ላይ ስታነሳላቸው የነበሩ ነገሮች አሉ። በደንብ ትዝ የሚለኝ መደራደር አለበት መንግስት ከሰራተኛው ማህበራት ጋር የሚል ነገር ነበር ስታነሳ የነበረው። መደራደር አለበት ከፖሊሱ ጋር ከመከላከያው ጋር ከመምህራኑ ጋር። አሁንስ አድርገው ነው ወይ ያደረገው? አሁንስ ይሄ ነገር ያስተነፍሳል ወይ? የተጨመረው ደሞዝ ጨመርን ከማለት ውጪ የተጨመረበት መጠን ሁኔታ ይሄ አብይ የሚከተለው የብልጽግና አይዲዮሎጂ የፕሮስፐሪቲ ፖለቲክስ ምን አለው መሰለ መሪን እንደ ስዩም እግዚአብሔር ነው የሚወስደው። መሪን ፈጣሪ ለአብይ ስልጣን ሰጠ። ከዛ በኋላ አብይ ደግሞ ለህዝቡ ሰጠ። አሁን ሰው ሲሾም አይተህ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹመት ሰጡ። ልክ የኪሱ ስሙን የሰጠ ይመስል እኮ ነው። ሾሙ አይደለም እኮ ሰጡ። ድርድር የሚባል ነገርን አይወደውም። መንግስት የደሞዝ ጭማሪ አደረገ። መንግስትና ሰራተኞች ተደራድረው በዚህ ተስማሙ። ሰራተኞቹን ሰብስቦ ብዙ ካድሬዎችን አስገብቶ አይተህ እንደሆነ ቆራርጠውት ነው። አንዳንድ ያልተቆራረጠውን ሰምቻለሁ። ከዛ ከነበሩ ሰዎች ተናግሮ አላጨበጭቡ ሲሉ ያፈጥባቸው ነበር። አንዱ ሲያጨበጭቡ ያጨበጭባሉ። እዛ ላይ ወጥቶ አሁን እዛ ሲደነፋ የነበረው ማንንም አያመጣም ተላላኪዎች እንደዚህ አድርገው ምናምን የሚለው በኋላ ላይ ያንን ሁሉ ገልብጦ አሁን ደግሞ መንግስት ደሞዝ ጨመረ የሚለው ለምንድን ነው? ፈጣሪ አብይን ሾመ። አብይ ደግሞ ፈጣሪን ወክሎ ለኢትዮጵያ ሰራተኞች ደሞዝ ጨመረ። ኢምፐረር ኃይለ ሥላሴም እንዲህ አይነት ኢሉዥን አልነበረውም። this guy is irrational ያኔ Haalli amma daballi mindaa ammaa kun gahaadha akkamiidha amma dura gartee yeroo haga sadarkaa hiriira bahuudhaati ittiin gartee gaafatamaatiin turan san maaliif hin dabalinee kan ammaa kun ammoo mindaa dabale kan jedhamudha qofa moo furmaatanii buusamuu akkami kan jedhu irratti gartee kan gaafatameedha. Asirratti haala ilaalcha gartee biltsiginnaa keessa jiru tokkotu jira jechuudhaan kan inni dubbate jechuudha. Biltsiginnaani marii yookiin hoogganaan tokko akka gartee waaqni muudee nabiyyi jechuudha. Akka waaqni isa san nabiyyi godhee tolchee nabiyyi sun ammoo furmaata kennu fakkeenyaaf amma yeroo garagaraatitti gartee yeroo muudamni tokko tokko kennamu shumat sattu muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad muudama kenne akka waan liqii gartee kiisha isaatii fuudhee kennuu tokko akka seera bulchiinsa gartee mootummaadhaa tokkotti osoo hin taane akka waan gartee inni furmaata tokko kennuudhaaf fakkeenyaaf waaqni rabbiin waan godhu kamiyyuu kayriidhaaf godha. Waan inni jedhu san aamin jettee fudhachuudha. Sirraa jeesus, si kennus, si dhoorgatus, si miidhus waan biraa kan hafisaniif ammoo galata waaqaa gartee kama kanaayyuu naa dhiifte jettee fakkeenyaaf galatoonfachuu malee komatu hin dandeessu. Rabbiin jechuudha amantii kamuu keessatti jechuudha. Akkasiidhaan kan inni ibsa jechuudha. Akka seera gartee prosperity kana keessatti akka seera gartee biltsiginnaa kana keessatti waaqni abiyyi shuume nabiyyi godhe. Nabiyyicha ammoo waan inni jedhe san aamin jedhanii fudhachuu waan inni jedhe san leellisuu harka dha'uu fi akkasitti amanamaadha. Fakkeenyaaf amma isa kanallee gaafa gartee mormiidhaa yookiin dhiibbaan garaagaraa godhamaatiin ture san osoo hin ta'in amman tana daballii mindaa kenne daballii mindaa godhe mindaa dabale nugusummaa agarsiisuu yookiin ammoo gartee waaqummaa agarsiisuudhaa fi waan godhameedha. Amma dura gartee haga akkasitti dhiibbaan godhamaatiin ture miidhaan garaagaraa hanga gartee godhamaatiin ture san wanni takka hin fidamu gaafii gartee mindaa osoo hin ta'in siyaasaadha qaama alaattu akkas godhaatiin jira wanni isaan fidan tokko illee hin jiru isaan aangoodhaaf kana godhaman jedhamee akkasitti gartee irratti qoosamaatiin ture san akkasiin gartee bira dabaramee amman tan ammoo daballii mindaa godhan daballii mindaa kennan jechuudhaan gartee amma akka waaqaatitti fakkeenyaaf achirratti viidiyoo achirraa bahe haga tokko kan murameetiin deemu argeetiin ture kaadiroota hedduu gartee isaanii ol naqanii yeroo daballii mindaa godhame jedhame kana harka hin dhahamne jedhame akkasitti gartee dubbatamaatiin ture harkichuun maaliif harki dhawame waan kana akka waaqni simatamutti kan galateeffannaan maaliif hin godhamne akka jechuudhaatitti waan Jawaar jedhee dhabe asirratti jechuudhaan gartee akkasitti dubbate kanaafuu namni kun raashinaal jechuudhaan jechuudha kan dubbate raashinaal jechuun
yeroo har'aan tana waan jiru natti hin fakkaatu. Dr. Abiy ammoo fakkeenyaaf yeroo garaan gooditti dhufusan waan akkanaa kanneen waan kanaa wal fakkaatu waan raashinaalee wal fakkaatu kana waa hedduu dubbataatiin ture. Ani takka nama waliin suuraa ka'een beeku akka gartee nugusa ta'uu deemuun hin beekaa. Haati tiyya waggaa jahatti gartee nugusa naan jettee anaa gartee yaadii ittiin makamin ka wanna tokko hin beekne anaa waggaa jahaa ati nugusa naan jettee akka gaafa siitii sammuu kiyya keessa kan jiru nugusummaadha jechuudhaan ifatti dubbate jechuudha. Olga hiratti jalqaba yeroo gartee gara aangootitti dhufusan waan kana bal'inaan kan inni gartee waan akkana kanneen kan inni dubbataatiin ture jechuudha. Makiinaa yeroo gartee ummati yaa sukkara bituudhaaf deemullee makiinaa akkasitti gartee oofaatiin vuuraa akkasitti deemaatiin ture. Naa wantoota akkanaa kanneen jechuudha. Furmaata wahiitiif ani dhufe akka jechuu. Fakkeenyaaf amma nabiyyoota tokko yeroo nabiyyiin tokko yeroo ergamu furmaata wahiitiif ergama rakkoo wahii furuuf jechuudha. Akkas akka jechuuti. Fakkeenyaaf yoon ani gartee jiraachu amma Gaadaafiin mama Gaadaafiin kan Liibiyaa sun yoon an jiraachuu baadhe Liibiyaan hin jiraattu. Liibiyaa jechuun ana jechuudha. Ana jechuun Liibiyaa jechuudha. Waan akkasii wahii dubbatee ture fakkeenyaaf yeroo uummataan gartee mormiin irratti kaa'amu san jechuudha. Ani Liibiyaadha. Liibiyaan ammoo ana. Innaa wantoota akkanaa kanneen jechuudha. Raashinaal jechuun waan ittiin namoo biyya bulchaa jiran san yookiin uummata bulchaa jiran san raashinaal jechuun waan ittiin isaanii ala waan sun jiraatu hin dandeenye. Isaan akka furmaata waan sanii ta'an. Isaan akka gartee waan furtuu waan sanii ta'an. Waan akka diktaataroon akkasitti fayyadaman sanidha raashinaal jechuudha. Raashinaal jechuudha Jawaarlee kan dubbatee akka waaqaatittiin if ilaalan. Yoo an jiraachuu baadhe biyyi tun hin jiraattu. Biyya tana gartee kan akkas taate ana fide waaqni jechuun ana erge waaqni akka nabiyyiitti. Daballiin gartee fakkeenyaaf hojjettoota amma dabalame kun waan addaa waan addummaa yookiin waaqummaadhaaf inni godhee miti. Homa dirqamaati. Nutillee gaafa dubbannu sun akka dirqama ta'e beeyneeti kan dubbanne akka kun dhufu beeyneeti. Kara biraatiin asirratti kan isaan dubbatan harka micciirameetii kan inni godhee. Daballii mindaa gaafa gartee nuti barsiisonni ogeeyyonni fayyaa dubbataatiin turan san gaafa nutillee waan kanatti dhiibbaa godhaa turre san akka gartee kana malee hin danda'amne wanni kun akka dirqama ta'e beeyneeti. Ammas isaanis dirqamanii harka micciiramaniiti malee jaalataniiti miti kan godhan. Ammoo yoo gartee kan gullee kan godhamu taate waan dhuunfaadhaan isaan yookiin ammoo waan isaan jaalatanii gosotiin harka micciiramaniiti homa dirqamaatillee mindaan dabalamu kun ammoo gibira uummata irraa funaanamuudha. Yoo liqii fuudhuus taate kanarraa kan fuudhamu maqaa uummata kanaatiin gartee kan liqeeffatamu. Maqaa uummata kanaatiin gartee kan fuudhamu waan ta'eef kun dirqamuma gartee isaanirra jiru karaa kanaan ammoo harka micciiramaniiti waanuma godhamuu qabuudha malee kan godhan waan addaatii miti afixatu. ያኔ ቁጭ ብሎ ከሰራተኞቹ ከሚደነፋባቸው ይህን ያህል አሳመርኩ ሀገር ኢትዮጵያን አሳደኩ አይናችሁን ክፈቱ እያለ ሰውን ከሚያስጨንቅ እሺ በቃ ይሄው ያለችኝ ገንዘብ ይቺ ነች ይሄን ያህል ጨምራለሁ ይሄን ያህል ጨምራለሁ ብሎ ቢደራደር ምናልባትም አሁን የገባበት መቀመቁት ላይገባ ይችል ነበር. No, but he can't do because he's human Xavier. He represents God. God anointed him there. አሁን ተዘቅ ነበር ትናንትና መንግስት ጨመረ ተገዶ ነው ጨመረ ወዶ አይደለም አንደኛ ይሄ ያብይ ብር አይደለም የመንግስት ቢባለው ነገር ቆለ የመንግስት ብር መንግስት ከየት አመጣ መንግስት ከህዝብ ግብር ይሰበስባል ቢበደርም እኮ በእኛ በዜጎች ስም እኮ ነው በኢትዮጵያ ህዝቦች እጅ እኮ መንግስት ከሰማይ የሚያወርደው ከፈረንጅ የሚያመጣው በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ነው ከአረብ የሚያመጣው በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው እዳው የኢትዮጵያ ህዝብ እዳ ነው ግብሩ የኢትዮጵያ ህዝብ ግብር ነው ዳሬ የጨመረው ብር እንኳን ቢያትም በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እዳ ጨምሮ ነው ደሞዝ እየጨመረ ያኔ አሁን እንደዛ ስለ አይኔው እንደሚጨምሩ እኮ ዝም ብዬ አይደለም የምናገረው አይ ስተዲ እኔ ኢኮኖሚስት አይደለሁም ግን ሪላያብል የሆኑ ኢኮኖሚስት የሆኑ ምሁራኖች አሉ ማን ሚንዳ ደበሌ ጅራ ዋነ ጅራ መኮን ቀበኛ ሞቱማቲ ዋነ ጅራ መኮን ቀበኛ ኡመታቲ yoo liqii fuudhellee yoo gartee kan biyya keessaa ta'ellee kan gibira gartee uummata irraa guure yoo taatellee kanaafuu nuti gartee gaafa dubbannu sanis waan kana ani gartee ogeessa ekonomistii ta'uu baadhullee ekonomistoota hedduu warra gartee ogummaan isaanii waa'ee kana irratti gartee odeeffadhee gaafadhee qabatamaan waan jiruu irratti gartee kan nuti dhiibbaa godhaatiin turellee asirratti Jawaar akka gartee warra gaafii gaafachaatiin ture goojjara fayyaa akkasuma gartee hoggansummaa isaanii gaafsan sagalee taafii turanii isa kana gartee akka hinjifannoodhaatti illee dhiibbaa godhamisan dhugumatti illee dhiibbaan sun osoo godhamuu baate maaltu taaba maaltu godhama kan jedhamus dhiyeenya kana koreen jiddu galeessaa gartee bilisiginnaadhaa yeroo ibsa baasanis wantoota hir'ina jiru
bisooti uummataa ittiin kakaasuudhaaf hamilee uummataa hooqanii ittiin kakaasuudhaaf isaan ittiin fayyadaman jalaa furuu qabna kan jedhu irra ibsa isaanii keessatti illee waan diinonni akka qabsootti yookiin waan akka isaan ittiin nu dhiibuudhaaf ittiin fayyadaman furaa deemuu qabna kan jedhu ibsa isaanii keessa jira. Wajah isaan ibsa isaanii san wajahan fakkaata jaansan keessaa tokko ture jechuudha. Innaa kuni gartee hinjifannoodha. Hamman tana gartee gahaa ta'uu baatullee asirratti ammoo dabalataan Johaar fakkeenyaaf duumessa guddaa tokkotu isaan ture jira. Duumessa barsiisonni aga manni barumsaa banameetiin aga manni barumsaa banamuu ganna kanatti gaafachuudhaaf gaafii isaanii kana gartee mormii isaanii dhiheeffachuudhaaf itti qophaa'aa turan ijaaramaa ture. Akkasuma ogeeyyoonni fayyaa yeroo lammataatii fi gaafii isaanii gaafachuudhaaf itti qophaa'aa jiran. Akkasuma gartee qotee bulaan xaa'oo isaa bitachuu dadhabee kanatti gartee gara dhiibbaa gaggeessuudhaatiif tarkaanfataa jira. Rakkoo fuula dura isaanii jiru isa kana gartee sodaataniitiin dirqamanii harka micciiramaniiti kana kan godhanii akkasuma gartee dhiibbaa nuti gooneedhaan kana fudhatanii waa'ee gaadummaa Abiyyi kanarratti hoomaa jettan. Haayila Sillaaseen fakkeenyaaf yeroo Haayila Sillaasee waaqa sadiin jechuudha maqaan nugusummaa kan inni fudhate sun abbaa ilma hafuura qulqulluu waan amantiidhaan wal qabatullee maqaa kana fudhate jechuudha yeroo nugusummaa san warri Jamaayikaa kan akkuma waaqaatitti beeku iyyuu waaqumaatitti beeku Haayila Sillaasee caalayyuu Abiyyi akka gartee waaqaatti yookiin akka nabiyyeetti beeka. Mee isin waa'ee raashinaalummaa yookiin ammoo gartee Egzaabeerii yookiin ammoo gartee waaqa ta'uudhaatitti akkaataa gartee Jawaaritti ibse kanaa fi akkaataa ilaalcha gartee Dr. Abiyyi ittiin deemaatiin ture kanarraa waan haasa'u isaanii kana haga gartee Abiyyi dhufee waggoota gartee 8 dabre kana maal irratti argaatiin turtan jecha Jawaar jedhe kanaan wal ibsamee waa'ee amma inni raashinaal jedhe kanaan maal isiniif fakkaatame qubamti jala kaa'ame ana bira moobaala biraa haga qophii biraatti wal deebinutti yaallatu.